Waraanni naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti kaa'ama jaamee akka malee sodaa guddaadhaan eegamaa ture guyyaa irraa taraa takka jee ifatti eegalee jira. Waraana kanaan eenyutu injifata? Qaamota kamtuu irratti hirmaata? Qaamonni duraan mootummaa Itoophiyaa deeggaraa turan kanarraan tana mootummaa naannoo Tigraay deeggaraa jiran eenyu fa'aadha? Naannoon Tigraay meeshaalee waraanaa gurguddaa isirraa argachaa jirti. Abdii maaliitiin waraana kana takka jettee ifisiitii eegaltee waan jiru sagantaa tana keessatti bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a kan daawwachaa jirtu kun Oromiyaa Vision Miidiyaadha. Ani ammoo kan isin waliin turtaasu Diinaa Wal Ahmadii hanga xumura sagantaa teenyaatti nu faana turuu hin dagatinaadha. Yeroo miidiyaa akka malee jabeessitanii akkasuma addaan baafattanii hordoftanidha. Yeroo kana keessatti oduuwwan sobaa hedduutu gama lachuutiinuu facaafamu. Miidiyaa oduu irraa dhageeffattan sirriitti addaan baafadhaa. Ifin gara peejii Feesbuukaatiin isaa ta'u, gama Yuutuubaatiin isaa ta'u, gama Telegiraam kallattuma hundaanuu odeeffannoo bakka irraa dhageeffattan addaan baafadhaa. Viidiyoowwan adda addaa tan AI'n hojjetamte namoonni duruun ammaan tanaahoo sooshaal miidiyaa irraa facaasuu eegalan. Wantoota gartee kanaan dura hojjetame viidiyoo dur hunda akka haariyaatti duruun fidanii namaan jeequu eegalan. Oromiyaa Vision irratti odeeffannoowwan qabatamaa qofa xiqqaattus guddattus mi'ooytus hadhooytus waan jiran qofa isin biraan geenya. Itti nidaanu raanirrisnu viidiyoowwan ammoo AI'n hojjetaman hundaa'uu al targoonee addaan baasnee takka takkatti isinitti himaa deemna. Tuni sobaa tuni dhugaadha jennee. Saniif Oromiyaa Vision Miidiyaa filannoo keessan taasifachuu hin dagatinaan isinii ja'a. Mee osoo bal'inaan garagartee qorfaa konyaatti achiin dabare duratti mootummaan naannoo Tigraay ganama kana lolli gartee akka isarratti banamee jiru takka jedhee ibsa bal'aa kanneen ture. Mee gartee sabbar zeenaa yookaan ammoo oduu aammee jedhanii gartee kan dimtsi wayyaaneen gaafa kaan isaanii yaaltanii miidiyaan dimtsi wayyaaneedhaa takka jedhee dabarse mee sanirraa haa eegallu dhageeffadhaa. ሰበር ዜና ሰበር ዜና ወቅታዊ ሁኔታዎችን አስመልክቶ ከትግራይ መንግስት የተሰጠ መግለጫ ሃሌሮ ኢላልቺሴ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ራ ከነሜ ደቹ ኻይ ነመደይሱ ደም ሰበር ዜና ጄ ወሊና ደገይፈኖ አፋን አማራቲኒ ተከተካ ኢስኑኒ ደገይስኔቲ ያዳ ይዱዱራን በከተከተከተሲኒ ባሳይን ደማ ደገይፈዳ አምባገነኑ የብልጽግና አገዛዝ የትግራይ ህዝብ ለማጥፋት ሲያካሂደው የቆየው ሁለንተናዊ ከበባና ክልከላ በድሮንና ተላላኪ ታጣቂዎቹ ሲያደርሰው የቆየው ጥቃት ወደ ከፍተኛ ደረጃ በማሸጋገር ዛሬ ሐምሌ 25 2018 ዓመተ ምህረት ንጋት ጀምሮ በምዕራብ ትግራይ ሸረሪን አቅጣጫ በይፋ ውጊያ ጀምሯል። ሞቱማን ጂኖሳይደሪ ሞቱማን አብይ አህመድ ከንከናን ዱረ ለሚሌ ትግራይ ሚሊዮናን ሉቡ ባሴ ዱቀሽኒ ኢረቲ ራወቻ ቱሬ ጉያ ራንተና ገነማ waraana nurratti labsee jira. Kanaaf mootummaan naannoo Tigraay ummanni Tigraay guutuun hidhataanis ta'ee hawaasni siviiliin akkasuma diiyaasporaaleen dhalattoonni Tigraay kanneen guutuu addunyaa biyya keessaa fi biyya alaarra jirtan hundi keessanuu biyya teessan nagaya baasuudhaaf haa qophaa'aa dhaabbadha. Mootummaan Abiyyi Ahmad akka kanaan dura gartee duugaa shinyii uummata Tigraay irratti hojjetetti akka ummanni Tigraay tokko lafatti hafee gartee hin jiraanne Itoophiyaa keessa duula kanurratti labsee jira. Haa zammataadha ibsa jiru ganamaan gabbaasan. Gama mootummaa Itoophiyaatiin hanga ammaatti ibsi ifatti gartee kenname hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa akkuma argaa turtan I don't know gaan akkamitti keessa laaltan hin beeku. Miidiyaaleen mootummaadhaa ITV Steefaanaanis kanneen afaan Amaaraatiin waa dabarsan suuraalee Dabratsiyoonii fi suuraalee gartee TPLF warra TPLF kana bakka bifa ajaa'ibaatiin hojjetaniiti miidiyaa irratti maxxansaa turan. I don't know an argitanii arkubaatanii illee hin beekne jechuudha. Duula jabaatu deemaa ture. Akka gartee qaama bineensa biyyattii tana diiguudhaaf duula irratti banuu deemuutti akka ajaa'ibaatti gartee wal harkaa fuudhanii hafarsaa turan. I don't know an argaa turtan jeetiin amanaa. Gama naannoo Tigraayin ammoo mootummaa Abiyyi Ahmad mootummaa duguugaa shanyii raawwatee jedhanii hafarsaa turan. Duula kana miidiyaaleen akkamitti akka uwwisa kanaa fi turan akkamitti akka warguraa turan naaf hin galle. Anillee akkana miidiyaa tokkotti mee afi jarjaranii wanta akka gartee dura dubbachuun gaarii miti. Kanaan dura gaazexeessaan tokko mallas du'ee gartee osoo mootummaan guddaan ibsan kanneen jarjaree gartee reediyoo harreerraa dubbateeti shabbee bu'ee. Jechuun shabbee bu'uu qofaaf osoo hin ta'inuu dogongoroonni adda addaa dalagamuudha malanii mee dubbiin tun hanqa adda baatutti xiqqoo haa obsinu. Waan juun gartee anillee bii hordofaatumaan ture lakkaa jarri akkana wal qabee waliin dhaabbachaa ture. Naannoon Tigraay waan ajaa'ibsiisan ta'u guutumaan guututti waan gartee mootummaa Abiyyi Ahmad jedhu naannoo Tigraay keessaa
akka gartee dhabamsitee turte kanaan dura gartee odeeffannoowwan dhageeyaa turtan. Pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Waradaa Abiy Ahmad aangootti kanneen naannoo Tigraay akka bulchuuf hoogganaa ture waggoota akkas I don't know. Achiin booda TPLF bifa ajaa'ibaatiin gurmaawee dhufeetiiti isa aangoo irraa fonqolchee aangootti deebi'ee jechuudha Dabratsioon. Aangootti deebi'ee maal godhoo eegalee hidhata gartee mootummaan federaalaa takka mootummaan Itoophiyaadhaa naannoo Tigraay wajjin qabu waraanaas ta'ee wantoota hundaa'uu dhabamsiisuu eegalee jechuudha. Naannicha keessa cufasaa dhabamsiisee fixe. Achiin booda baajata humna waraanaa leenjifachuu qaamota alaatii wajjin dippiloomaasii godhuu balaan guddaa walitti qabu baay'isoo bakka kanatti mootummaan takka mootummaa Itoophiyaa keessa qaamni jiru tokko mootummaan naannoo tokko akka heera mootummaatti illee biyyoota biraatii wajjin deemee hariiroo alaa uummachuu hin danda'u. Gama karaa heera mootummaatiin illee gartee mirgi akkasii kan naannoodhaa kenname hin jiru ture. Garuu mootummaan naannoo Tigraay deemee Eertiraadhaa wajjin, Suudaanii wajjin, Ijiptii wajjin biyyoota garaagaraatii wajjin jechuun biyyoota faallaa Itoophiyaa dhaabbatan diina Itoophiyaa ta'an hundaa wajjin marii bal'aa gaggeessaa ture. Biyyoonni kun hundinuu Suudaanis Itoophiyaa xamaddee kan dhaabbatee jirti. Ijipti gama bishaaniitiin akkasii, Eertiraan gama kaaniin akkasii kallattii hundaanuu gartee Itoophiyaa tana itti marsitee qabuudhaaf qophii adda addaa godhaa turte jechuudha. Waraana amma eegalee kanaan balaa wanti kun fiduu danda'u hangame wantiyyuu hedduu nama sodaachisa. Waraana kanaan dura irratti Eertiraan gama mootummaa federaalaa dhaabbattee ta'e Abiy Ahmad wajjin naannoo Tigraay waraana Tigraay sana irratti waliin duulanii waliigaltee Piriitooriyaa irratti wal dhaban. Walumaa galatti gaafa sabuu waraanni Isaayyaas Afeworqi hundinuu gama Itoophiyaa dhaabbatanii naannoo Tigraay irratti duulan. Amma immoo haalli san jijjiirameeti waraanni Eertiraa guutuun dhibbaa dhibbatti Dabratsioon wajjin dhaabbatee inumaatu akka qaama tokkotti gartee waraana humna tokko cimdoo kan jaamu jaarataniiti waliin duula kana gaggeessu jiran. Cimdoon kun baay'ee kan isiin irraa jaaramtee maqaan guutuun gartee Tigreedhaa wajjin wal qabsanii kananiif malee warri Eertiraas keessa jira, warri Suudaanis keessa jira, warri Tigrees keessa jira, even warri Amaaraallee keessa jiran baasanii deemaa ጠላቶቻችን ጽምዶ ብሎ መጥተዋል። ጽምዶ ዛሬ የተፈጠረ እንዳይመስላችሁ። ጽምዶ የ1960ዎቹ ስትራቴጂ ነው። ታስታውሱ ከነበረ አንብባችሁ ከሆነ ትንሽ እኛ ከናንተ ቀደም ስለምንል አካታን በደንብ የምናውቀው ነገር ለናንተ ማስተላለፍ ያለብን ነገር የ1960ዎቹ ትውልድ እየተባለ ብዙ ጊዜ ይነገራል፣ ትሰማላችሁ። የ1960ዎቹ ትውልድ ማለት የዛሬ ጽምዶ ማለት ነው። የዛ ዘመን ትውልድ ማርክሲዝም ሌኒዝም እያለ ታሪካዊ ጠላቶቻችንን እያጋበዘ ሞቃዲሾ እየሄደ ካይሮ እየሄደ ኃይል እያሰባሰበ የሱዳን፣ የግብፅ፣ የኤርትራ ቅንጅት በመፍጠር ኢትዮጵያን ከባህር በር የማባረር ዘመን ነበረ። የ1960ዎቹ ትውልድ ኢጅፕቲ ትግራይፍ yoo kallattiidhaan meeshaa kan nu dadhabdee Eertiraadhaaf kanniti. Eertiraan ammoo kallattiidhaan Tigraayiif kannite jechuudha. Eegalee gartee dhaabbatu waan jirullee hin fakkaatu garuu ammoo rabbii laaftutti haa dhaabuun ammoo hawwii teenya. Maaliif waraanni tokko eegalee yoo dhaabbatellee miidhaan inni gartee hambisee dabru miidhaa guddoo. Miidhaan gaafa san gartee waraanni naannoo Tigraay irra gaggeessee hanga aduu irraan tanaatti barattoonni nuti wajjin barachaa ture namoota hedduutu lubbuudhaan dhume namoota hedduutu gartee achi buuteen isaanii dhabame maatii isaanii kadhabee gartee jechumaan biyyuma keessa bakkuma adda addaa faffaca'ee hedduu jira hanga aduu irraatti hin qabsanne haala san keessatti uummata rakkoo ulfaatu san keessa jiru ammallee waraanaaf leenjisee mootummaan naannichaa gara waraanaa kanatti gadi baasa. Waraana kana ammoo wanti kaduraanii caalaa wanti ammeessu qaamonni gartee duraan Itoophiyaa deeggaraa turan faallaa Itoophiyaa dhaabbatanii argamudha. Mootummaan Ameerikaadhaa I think ji'a takkaan dura hooggantoonni TPLF hundinuu akka gaafa waraana duraa sanitti akka gara Ameerikaatti miliquu hin dandeenye uggura viizaa akka gootee irra keessee turte. Itti bahinsi waraana kanaa garami. Humni mootummaa Itoophiyaa too kanaan dura waraana kanaan dura gaggeessaa turan sanii fi kan ammaa too hangamtaa garaagarummaa qaba. Itoophiyaan akka kanaan duraa sanitti gartee waraana injifachuudhaaf yeroo dheeraatti fudhatamoo mo'atamtee galti. Waan juulee gartee qaqqabanii addaan baafachuun bareeda. Humni mootummaa Itoophiyaa kan gaafa sanii jechuudha. Yeroo sanitti Abiy Ahmad aangoo qabatee naannoo waggaa lamaa keessatti waraana san kana eegalee biitunuu hin tasgabboofne innillee waraanuma wayyaaniin gaafa duraa san jaarrate malee waraana mataasaa kan jaarratee gartee
qabu hin qabu ture ammaan tana ammoo kallattii hundaanuu keessattuu gama humna qilleensaatiin Itoophiyaan akka ajaa'ibaatti gartee meeshaawwan waraanaa jajjabaa hidhattee jirti. Keessaafuu diroonii qilleensaa kan maleedhaan deemu jechuudha ibsaatiin deemee waa waraanu kana akka malatti ifiifillee oomishtee jirti. Gama humna waraanaatiin illee leenjii adda addaatiin illee kan duraanii irra garaagarummaa guddaatu jira. Baay'inaan isaa ta'u hundaanuu kunis irra jira. Ammoo waraana qabaachuu qoftiin bu'a qabeessa hin taasisu. Waraana qabaachuu qoftiin injifataas hin taasisu. Sigalee hoggaan kana jiru mootummaan Itoophiyaa gartee humnaan qabu jechuu barbaade osoo hin ta'in qabatuma gartee akka addunyaa kan argaa jiru kanattuu waraana jabaa qabaachuudhaaf humna jabaa waraanaa qabaachuudhaan injifannoo natti dhibbaa dhibbatti hin galmeessitee waraana tokko eegaltu natti hin jiru. Kana isarraa addaan baachuu dandeenya. Ameerikaan dheengadda Israa'eel wajjin wal taatee aduu guyyaan soomana keessa Iraan irratti haleellaa raawwatte. Hanga har'aa wareegama kafalu jirti Ameerikaan. Hanga har'aatti waraana keessaa bahuu hin dandeenye. Lolli gartee xilaatatti seentee injifadheetiin keessaa baha jettu hin jiru. Meeshaan waraanaa haqa takka ammoo injifannoo abadan argamsiisuu hin dandeessu. Ammoo miidhaa gartee gama kaanii irra guddisuu dandeessa. Meeshaa qabatan fayyadamtee miidhaa guddaa irra gaggeessuu ni dandeessaan. Miidhaa gaggeessuu jechuun ammoo injifannoo qabatamaa raggaasisuu jechuudha miti. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa humna guddaa gartee waggootaan kana ijaarrate kana naannoo Tigraay irratti gartee hojiirra oolchee appilaayi godhee injifannoo barbaachisan waan yaadu san biyyattii keessatti fiduu ni danda'a wanti jirtulleen xiqqoo itti yaaduudha nama feesisaa jechuudha. Duba jalqabuu waraana kanaatti wajjin wal qabatee mootummaan federaalaa hanga ammaatti ibsa baasee qabaachuu baatus garuu ammoo qaamonni mootummaatti dhiyeenya qaban akkasuma hooggantoonni mootummaa tokko tokko gara fuula feesbuuka isaaniitiin waa barreessaa jiran. Akka amma asirratti argaa jirtan kana obbo Haayiluu Gonfaa hooggansa olaanaa naannoo Oromiyaati. Maal jee barreesse gara fuula feesbuuka isaatiin akka argaa jirtan kana chaalaw ingidi sardiidoon jibichi jala deemtu jirtu dubbeenis fuuldurnis kanuma keenya bakki itti dhokatan hin jiru ganniis boonninis saayinsii waraanaa Itoophiyaadhaaf tokkuma mijjataadha kanaafuu waan eegaltan danda'a. There is no limited front line for the modern Ethiopian army. They can make a difference wherever and whenever they are needed. Jeediti gara fuula feesbuuka isaatiin barreessee suuraawwan kanneen illee qoode jechuudha. I don't know suuraawwan kanneen gartee dhugumatti suuraa waraana guyyaa irraan tanaa keessatti haleellaa raawwatamte waan jullee hin beekne dirooniiwwan Itoophiyaan yeroo ammaan tanaa gartee naannoo Tigraayitti haleellaan taasisaa jirtu dirooniiwwan kanneen jechuudha. Itoophiyaan kanaan durallee gartee yeroo gartee waraanni naannoo Tigraay keessatti socho'uudhaaf yaale guyyaa irraa itti roobsiteeti balleessaa turte. Akka isaan sochii tokko hin goone hidhaa turte. Haleellaa san keessa raawwachaa turteen diroonii kana faadha jechuudha. Diroonii gartee nammaleessa kan ifisaatiin kaameraa ofirraa qabu kan namni gartee bakka biraa taa'ee hogganu kallattiidhaan dhaqee haleellaa raawwatee deebi'u diroonii kanneeniin haleellaa turte naannoo Tigraay. Mootummaan naannoo Tigraay illee gartee ibsaa amma baasa kana keessatti wanti inni qaqqabee dubbachaa jiru mootummaan Abiyyi Ahmad diroonii adda addaatiin gartee kanaan dura haleellaa adda addaan irratti raawwatee lammiilee Tigraay irratti duguuggaa shanyii raawwachaa ture ammaan tana ifaaf bilisatti waraana nurratti labsee jira jaanii kan isaan himatan dirooniin san diroonii kana jechuudha. Akka obbo Haayiluu Gonfaa gara fuula feesbuuka isaatiin maxxansettee suuraawwan kanneen faan haleellaa gartee dirooniidhaan mootummaan Itoophiyaadha iddoo lolitti eegalame sanitti taasiseedha jechuudhaan gara fuula feesbuuka isaatiin maxxanse jechuudha. Namoonni biraalleen kan maxxansan ni jiranii yeroo ammaan tanaa keessatti keessattuu warri raayyaa miidiyaa ni beektan jeetii yaada warri raayyaa miidiyaadha. Akka malee gartee oduu injifannoo sabbar zeenaa oduu ammee maal jaanii olola isaanii eegalaniiti jiran. Gama naannoo Tigraay illee akkasumatti ololtuun gurguddoon gartee olola isaanii eegalaniiti jiran. Bakka gartee madda odeeffannoo warraa argattan addaan baafachuun yeroo ammaan tana keessatti haalaan barbaachisaadha. Madda odeeffannoo dogongoraarraa yoo hawaa hordofu taate viidiyoowwan AI fi suuraawwan AI adda addaatiin ammaa jechuu duruun miidiyaan kun burjaajaa jira waan ta'eef san sirriitti addaan baafachaa deema. Halkan edaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad miidiyaa naannoo Amaaraa miidiyaa korporeeshinii irratti ibsa bal'aa kennee ture. Gartee ibsaa san keessatti waa'ee Walqaayit haasee ture. Lafa gartee naannoon Amaaraatii fi naannoon Tigraay irratti gartee akka malee waggoota dheeraadhaaf fuuldura dhaabbachaa turanii akkasuma hanga ammaatti illee gartee irratti wal waraanuudhaaf wal eeggachaa turanii waan san gartee referendamiidhaan addaan baasna waan juu dubbatee ture. Obbo Abrahaam Balaay ministeerri masnoo fi jallisii Itoophiyaa illee gartee kan dhalataa Tigraay ta'e kan amma muummicha ministeera Abiy Ahmad wajjin akka ministeeraatti hojjechaa jiru Geetaachoo Raddaa, Jeneraal Saadiqaan
namoonni gartee jajjabaan waan kanarratti gartee dura dhaabbatanii waraanni kun lubbuu wareegama guddaa nu kafalchiisu mala waan taateef hatattamaan lammiilee teenya irraa haa dhaabbatu jechaa jiran. Yoo san hin taane ammoo hoggansi gartee naannoo Tigraay ixa afaan xaan isaanii yookaan ammoo hegereen isaanii akkuma gaafa Abbaay Tsaayyeetii fi Siyyuum Masfiinii fi manguddoo gaafa kan gartee gaara keessatti dhumte san akkasuma ta'uu tahaadha. Kana kan godhu maali? Akka maarreef sin jee ture Ameerikaan hoggantoota Tigraay akka jirutti gartee uggura viizaadhaa irra keessa turte. Tokkoon isaanii akka gartee biyya Ameerikaatti miliquudhaaf viizaa argachuu hin dandeenye duruun uggurra kaa'amee ture. Bakki isaan itti hafuuraan baafatan abdiin isaanii guddoon eessaa Eertiraadha guddoon jechuudha. Eertiraa, Suudaan, Ijipti. Kanaan alla carraan isaan gartee gara biyya biraatti ittiin baafachuudhaaf qaban akka malatti uggurri irra kaa'ameeti jira. Gama kaan yoo ilaalte Eertiraan waraana kanatti dabalamuudhaaf kanaan durallee gartee akka malee mootummaa Itoophiyaatti wajjin wal dura dhaabbannaa guddaa keessa turte. Amma waraanni kun takka jee eegaleeti jira. Harki gartee dheengadde Eertiraan Itoophiyaa keessa naqattee mootummaa federaalaatti wajjin mootummaa Tigraay ittiin dhawaa turte san arraan tana Tigraay wajjin dhaabbateeti kallattiidhaan meeshaalee waraanaa kan barbaachisan hundaan gartee mootummaa Tigraay deeggaraa wajjin gartee waraana kana godhuudhaaf deeman. Kana duraanillee himatanii jiran. Dabretsiyoonillee gama gartee miidiyaa naannoo Tigraayin bar waan kana gabbaasii dubbate yeroo waan dhoo'isaadhaan gartee jettee nama dubbachuutti hin jiru beekadha. Humnoonni gartee waahillan keenya kanneen akka Eertiraa, kanneen akka Suudaan, kanneen akka Ijiptii naannoo Tigraay kallattii barbaachisu hundaan deeggarsa godhuudhaaf nu bira dhaabbachuu keessaniif hedduu isin galatoonfannaa jeeti gartee Dabretsiyoon gara peejii mootummaa naannoo Tigraayin maxxansee ture jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Hariiroon isaanii gartee haalaan jabduu ta'uudhaa fi naannoo Tigraay fi naannoo biyya Eertiraa jidduu daangaan mootummaan Itoophiyaa duraan kaa'ee eegaa ture san banamee akka fedhanitti gartee daddabarsa meeshaa waraanaa gurguddaa raawwachaa jiraachuu isaanii agarsiisa jechuudha. Gama kaaniin ammoo Ijipti akkamitti gartee naannoo Tigraay qunnamtii kan jiruu fi dheengadda Soomaaliyaadhaa fi Ijiptii fi Eertiraan wajjin Kaayirootti walgahii gaggeessanii turan. Ijipti sontiin Itoophiyaa himattuun gara bishaaniitiin Soomaaliyaan sontii Itoophiyaa himattuun gama Somaalilaandiitiin Eertiraanis gama kanaanii mootummaa Ameerikaatti wajjin marii bal'aa gaggeessaa turan. Qaamni kun yaadni isaanii qalbiin isaanii takka jechuudha. Waan gartee Itoophiyaa diigaa irratti isaan hundinuu waliif galan waa takka wanti iftuuba isaan deebisan jiru. Ijipti karaan isin gartee itti Tigraay deeggaruu dandeessu meeshaalee waraanaatiin karaa Eertiraatiin. Eertiraa deeggartii Eertiraan ammoo kallattiidhaan waraana kana keessatti meeshaalee san hundaa'u gaddabarsitee kanniti ifiifillee qaamaan itti makamtee waraana kana gaggeessiti. Itoophiyaan yeroo ammaan tanaa keessatti marii biyyaalessaa gaggeessaa jirti. Yeroo biyyattiin marii biyyaalessaa keessa jirtu kanatti hoggaa waraanni Itoophiyaa irratti labsamee mariin biyyaalessaa san hangam ta'uu bu'a qabeessa ta'a hangam ta'a galmagaa. Kuni gaafii guddaa waan namatti ta'udha. Sagantaa kanaan dura isin biraan gahee irratti dhimma kana qaqqabee isiniif himeetiin ture. Qaamni gartee mootummaan Itoophiyaa silaa marii biyyaalessaa kana wajjin gaggeessuu qabu keessaa hangafni guddaan qaama TPLF fi warra wayyaanii Dabretsiyoon fa'aadha. Kan lammaffaa waraana bilisummaa Oromoo warreen gaara jiru. Kan sadaffaa ammoo faannoodha. Gama biraatiin ammoo Kasandara Jaabesanii ta'uu Sidaamaallee gartee dheengadduma naannoo taateetitti Sidaamaa Liberation Front riphee lolaa akka waraana bilisummaa Oromoo ijaarrachuudhaaf Itoophiyaa keessatti sochii bal'aa taasisaa turte. Osoo sochii godhaa jirtu hogganaan waan san gartee walitti qaqqabaa ture hidhamee waggaan 17 gartee itti murteeffame. Kanallee dhageessan jirtin jeetii yaada. Kallattii adda addaatiin gartee qaamni mootummaa Itoophiyaa kana keessa diiguudhaaf keessaanitti hojjechaa jiru akka malatti hedduu ta'e osoo jiru mootummaan Itoophiyaa osoo paartiilee takka hin hirmaachisin marii biyyaalessaa san gaggeessuudhaaf takka jee itti deemaa jira. Marii biyyaalessaa qaamni kun keessatti hin hirmaatin hanqamtaa galma geessi. Waan jiru akka malee gartee waan nama dhibaatee kunoo gaa macarashaan sii booddeensi tana taate waraanni yeroo eegalee jirutti mariin biyyaalessaa tasumaa gaggeeffamuu hin dandeessu. Faayidaan marii biyyaalessaa gaggeessaniifu guddoon faayidaa kana. Akkasuma faayidaan ati marii biyyaalessaa gaggeessuuf bari waan kanaa bara. Akka gartee wal waraansi biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru kun dhaabbatudha. Osoo wal waraansa kana gartee qaamota wal waraansarra jiran kana hin hirmaachisin mariin ati mataa keetti wajjin mari'attu biyyattii san nagee godhuu tasumaa'uu hin danda'u. Sadarkaa sanitti gartee lolli kun takka je'ee baname jechuudha. Gama Suudaaniin ammoo iddoon gartee irraa waraanni kun itti eegalame daangaa Suudaanii fi daangaa Itoophiyaa irratti gara gartee kaaba naannoo Tigraay. Yeroo kanatti beeki daangaa irratti lolli eegale jechuun haaraan ulfaataadha. Dheengadda Suudaan Itoophiyaa himachaa turte. Maal jettee humnoonni mootummaa Itoophiyaadhaa haleellaa dirooniitu nurratti gaggeessaa jiranii. RSF jaamu kana deeggartii Itoophiyaadhaa fi Dubaay isaaniitu meeshaa waraanaa jira sanii kannaa jira. Kanaaf Itoophiyaan mootummaa Suudaan diiguudhaaf nurratti duulaa jirti jaanii akka malatti gartee gabaasaa turan. Amma immoo miidiyaan Juubaalleen
wal waraansi ifa ifatti eegaluu miidiyaan Suudaan dubbateeti jira. Duba gartee waraana kana keessatti carraan Suudaan hirmaachuudhaaf qabdu lolli kun daangaa gartee Suudaan Itoophiyaa irratti ka'uudhaa wajjin wal qabatee haalaan bal'aa. Wantummaan gartee warri Tigraay waraana sana achirratti ciskanii daangaa irratti kaasaniifu akka salphatti gartee naannoo san to'atanii achitti meeshaalee waraanaa kallattii barbaadaniin kaan achiin Eertiraan kaan achiin Suudaaniin akka naqataniif jechuudha. Takka jee waraanni kun kan achirratti jalqabe. Kun akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana Juba Times akka gabaasetti dhumarratti waraanni kaaba Itoophiyaatti eegaluudhaaf haalaan eegamaa ture arraan tanaa dhoohe. Lolli naannoo Tigraay naannoo lixaa sadii keessatti gaggeeffamaa jira. Haleellaan kan raawwate garee TPLF-tiin baname. Lolli cimaan hanga sa'a duraatti deemaa ture jeete miidiyaan Jubaalleen gabaasee ture jechuudha. Sadarkaa gartee amma naannoo Oromiyaatti miidhaawwan waraanni kun fiduu danda'u maali waan juuta kaala mooliin kaasnee halaalluqa baramata kaaba qofaa osoo jira miti. Akkuma kanaan dura tansanii yeroo waraanni naannoo Tigraay eegalee ture dargaggoota biyya keessaa walitti qabanii gara adda waraanaatti duulchisuun haalaan gartee baramaa taatee turte jechuudha. Ammaan tanallee taakkeettee humsan akka eegalamtee jirtutu himamaa jira. Godina Harargee lixaa aanaa shanan doggootti halkanidha. Naannoo isaa 8tti mana namaa seenanii gartee osoo dargaggoota waraana raayyaa ittisa biyyaatiif guuruudhaaf deemanii jaarsi tokko mana keessatti seenanii akka malatti tumanii jaarsa amata 70 amma du'aa fi jiruu jidduu akka jiruu fi hospitaala Cirootti akka wallaanamaa jirulleetu himamaa jira. Gaddaafaan gartee waraanni kun Oromiyaa irratti gaggeessu taa'u gama diinagdeetiinis ta'ee gama lubbuu namaatiin haalaan ulfaataadha. Yeroo kana keessatti uummanni keenya maal godhuu qaba? Kanaan dura gaafa waraanni gartee gaggeeffamaa ture san mootummaan walitti qabee gartee ijoollota waraana irratti hirmaachisaa ture. Lubbuun namaa meeqa akka baatillee gartee waliin dhageeyaa ture jechuudha. Waraana ammaa kanaafoo mootummaan humna qilleensaa fayyadamu moo ammallee irra deebi'eeti nama guuree achitti naqa wanti jiruusi gaafii guddoodha. Waraanni kanaan dura godhamaa ture kan ammaallee garaagarummaa guddaadha qaba. Kan gaafa duraanii waraana Itoophiyaatiif waraanni Eertiraa waliin ta'aniiti Tigraay dhawaa turan. Waraana har'aa irratti ammoo waraanni Itoophiyaa kophaa isaatii biyya gurguddoo sadii fi naannoo Tigraay wajjin loluu deema. Ijipti, Eertiraa, Suudaan naannoo Tigraay wajjin humna 4 loluuf deemaa jechuudha. Kana keessatti lubbuun ilmaan Oromoo hangam ta'aa gartee baduu malti. Uummanni keenya hoo maal godhuu qaba? Akka amma gartee warreen qaama mootummaa ta'an himaa jiranitti lolli kun kan baname paartii bilisiginnaa irratti osoo hin ta'in ummata Itoophiyaa irratti ummata Oromoo irratti baname waan ta'eef qophaawaadhaa hundi keessanuu biyya teessan bilisa baasuudhaaf jechaa jiran. Biyya eenyurraa bilisa baastaa? Itoophiyaan gartee gaafa kaaniisi Itoophiyaa ijaaruudhaaf Minilik Oromoo walitti qabeeti fuudhee Xaaliyaanitti duulchisee Oromoo murruggodhe. Dargiinis gartee Itoophiyaa tiisuudhaaf walitti qabee fuudheetiitti Eertiraan naqee murruggodhe. Garuu Eertiraan muramuraa olchitee wanti san fakkeenyaaf gaafa dargiidhaa lubbuu namoota baay'eetu gartee badee ture baadiyyaatti sababa Tigraay maali Eertiraan akka Itoophiyaa irraa hin cinneeffachaa. Lolli godhame san Eertiraadhaaf carraa guddaa uumeeti Eertiraan Itoophiyaa irraa cittee biyyeef dandeessi taate. Nawwachaa jirtanii lola agartee amma gaggeeffamaa jirtu kan irratti illee carraan gartee Tigraay Itoophiyaa irraa cittee naannoo Tigraay Eertiraa jalatti dabalamtee biyya Eertiraa ta'uudhaa takka ammoo biyya Tigraay ijaarrachuudhaa hangam takka bal'aadha. Kunillee waan akka malatti gartee gaafii namatti kaasu. Dheengadda Eertiraan haaluma akkanaa kana keessatti gartee dargiidhaa wajjin wal waraansa hama gaggeessanii biyya taatichi baatee deebisuu hin dandeenye jechuudha. Hammaa kanaanoo dheengadda waraana guddaa sangoonii lubbuun nama meeqaa san dhumtee waliigaltee Piriitooriyaatiin waraanummaan akka dhaabbatu qofa taasifamee garuu balaan sababa san Itoophiyaa irraa gaggeeffamte mootummaan Itoophiyaadhaa naannoo Tigraay osoo hin bulchin paartiin baraayinaa jechuudha. Waggaa 8 guutuu akkas jira. Waggaa 8 mootummaan Abiyyi Ahmad naannoo Tigraay keessatti waan tokko hojjechuu hin dandeenye. Amma immoo bifa haariyaanii qaamota biraallee dabalatee waraanni kun takka jee eegale. Waraanni kun waggaa kana bifa kanaan eegalu kana ammoo qabatamni inni naannoo Tigraay fuudhee Itoophiyaa alatti deebisee mootummaa Abiyyi Ahmad jalatti siransiisuudhaaf akkuma naannoolee Itoophiyaa kaaniitti bulchuudhaaf qabu carraan isaan qabxaa guddaadha. Lubbuun namaa ammoo kanaan dura baatuuf irra ammaan tana haala ulfaataadhaan akka badu teessuutu sodaatamaa jira. Kana kan godhu maali? Mootummaan Itoophiyaa akka kanaan duraatti gartee lola lafoo qofa osoo hin ta'in humna qilleensaallee fayyadamuudhaaf akka deemu gartee qaamonnummaan kun mootummaatti dhiyeenya qaban warreen gartee faarsee bultoonni gurguddaan faan hoggantoonni mootummaa akka jiran illee akka gartee haayiloo gonfaa fakkeenyaaf isin kaasee warri kanaa kun himaa jiran. Kan nuti taphannuuni dirooniidhaanii rooketiidhaanii misaayiidhaanii jechaa jiran. Lolli kun lola siiviiliiti irra guddaan isaa warra biyya keessa jiru wal dha'uu deema malee warra biyya alaatii miti. Lola biyya alaa taate iddoo murteessaa irratti iddoo amma immoo uummata miskiinaatiitu lola kana keessatti
cafa of deemaa jechuudha. Duuba hegereen lola kanaa maal ta'u akka yaadame kanatti amma fakkeenyaaf koomishinii marii biyyaalessaa guddoon marii inni gaggeessaa jiru Itoophiyaa gartee rakkoowwan jiru mari'annee furree biyyattii biyya nagaa taasisuudhaa jaanii deemaa jiran. Lola kanaan duuba biyyattiin haala kamiin nagaa irratti deemti. Egaa kun kana laatu irratti hirmaateeti sadarkaa kanatti dhiibbaan guddaan gaggeeffamaa jira miti. Gama biraatiin odeeffannoon takka tanama baate akka mul'istutti daangaa gartee iddoo amma lolli irratti eegalee jiru kanarratti waraanni Sudaanilleen akka as dhiyaachaa jiruu fi buufata waraanaa guddaa naannoo sanitti akka jaaraa jiru humna guddoo akka garas dhiyaachaa jiru amma kun asiin Juba Times gabaa isaati jira jechuudha. Kun hundi maal agarsiisaa carraa argame kanaan kallattii hundaan warroonni kanaan dura gartee Itoophiyaa irratti aggaamaa turan carraa kanatti fayyadamanii biyyattii weeraruudhaaf qophaawaa akka turaniitu himamaa jira jechuudha. Warri ammoo naannoo Tigraay maachaa jiranii lammiin Tigraay addunyaa sana jirtu guutuun keessan lafaa kaabii keessaniif dhaabbaddaadha. Mootummaan Abiyyi Ahmad mootummaa jiinoosaayidara mootummaa duguugaa sanyii uummata Tigraay irratti gaggeessaa jiru. Uummanni Tigraay lammiileen Tigraay tasa akka gartee jiraachuu hin qabne mirga namummaa isaanii mirga lubbuun jiraachuu isaanii sarbaa jira waan taateef haatii lola kanarratti makamaa lubbuu uummata keessaniitii fi olaantummaa naannoo teessan naannoo Tigraay kottaa qabachiisaadhaa jeeti duula banee jira. Dhiyeenya kana miidiyaaleen gartee naannoo Tigraay erga Dabratsiyoon gara aangootti deebi'eerraa kaasee wal harkaa fuudhanii gartee oduuwwan ammee jaanii gartee konferansii mootummaa adda addaa tan gaggeeffamaa turte irratti gabaasa adda addaa gabaasaa turanii haala gartee kanaan dura itti deemaa turan san caalaadha jechuudha onneen isaanii kan itti lola kana eegaluu deeman. Qophaa'ina addaa akka qabanitti deeggarsa addaa akka qabanitti uummata Tigraay guutuu walitti baasaniiti waan kana gaggeessaa turan. Amma lolli kun takka je'ee gartee hoggaa dhoohoo isaan hundinuu biyya keessaatii fi biyya alaalleen waan kanarratti kallattiidhaan akka gartee hirmaatanii fi lubbuu uummata isaanii akka baraaruu qaban waamicha walii dhiyeessaa jiran jechuudha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa Vision Miidiyaan odeeffannoowwan gartee jajjaboo odeeffannoowwan dhugaa qabatamaa qofa irratti hundooyite ragaadhaa wajjin qindeessee isin biraan gahuudhaaf haal duree isaa hunda xumureeti jira. Akkuma kanaan dura Oromiyaa Vision Miidiyaa filannoo keessan tokkoffaa godhatanii gartee yeroo waraana Ameerikaa fi Iraan Israa'el san hordofaa turtan ammallee akka sirriitti nu hordoftan asumaan isinitti dhaammannaa odeeffannoowwan jiran gara peejii feesbuukaatiinis wal jala isin biraan geenya viidiyoowwan jiran illee hordofnee kan isin biraan geenyu tahaa waan hanga ammaatti garteen hordoftaniif galatooma ulfaadhaa ani Diinaawol Ahmadii sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagee rabbii keessaa nuuf jiraadhaa isin jenna.